guddaadha wanti faadha balleessuu hin dandeenyu. Garuu haalatti akka gaddeebi'u namni humna isaatiin akka gabbaree fuudhuu danda'u akka irra bahee uummanni keenya tumatee waan wayii akka kaa'atu faan barbaade. Walitti bu'insi Darfuritti uumameen namoonni hedduun du'an kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Asli Gilgalu. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii Itoophiyaan oolmaa dirree waraanaa miidiyaatti himuu fi gabaasuu dhorkite. Qajeelchi labsii yeroo muddamaa sochiilee loltummaa oolmaa dirree waraanaa fi bu'aalee waraanaa kamuu miidiyaan akka hin gabaafne dhorkuu dabalatee dhorkawwan 4 kaa'e hirpha gammachuu gabaas qaba. Qajeelchi labsii yeroo muddamaa ibsa 25 bara 2021 baaseen hojiiwwan labsii yeroo muddamaatiin eegalaman cimsuu fi dhimmoota gufuu ta'an furuudhaaf jecha ajajoota 4 dabarsuu hime. Akka ibsa kanaatti qaama aangoo kennameefiin alatti sochii loltummaa fi oolmaa dirree waraanaa akkasumas bu'aa waraanaan argame miidiyaa kamiinuu tamsaasuun dhorkaadha. Dabalataan kallattii ergama aangawoota waraanaa fi siivilii adda waraanaatti argamaniif kennameen alatti oolmaa dirree waraanaa sochii loltummaa fi bu'aalee argaman ilaalchisuudhaan ibsa kennuun dhorkaa ta'uu eeree jira. Humnoonni nageenyaa qaama ajaja kana cabsee argame irratti tarkaanfii barbaachisaa akka fudhataniif ajajamaniiru jedha ibsi kun. Namni miseensa qaama nageenyaa hin taane haala iddoo fi yeroo kamittuu uffata dambii raayyaa ittisaa poolisii federaalaa humnoota addaa naannolee fi poolisii idilee uffachuun gonkumaa dhorkaadha jedhan. Nama miseensa dhaabbilee kanneen hin taane yookiin waraqaa eenyummaa haaromfame otoo hin qabaatiin uffate kamuu irrattuu qaamoleen nageenyaa tarkaanfii akka fudhatan ajajeera. Kana malees labsiin yeroo muddamaa kun qaamoleen haala sirni heera mootummaa eeyyamuun alatti mootummaan ce'umsaa yookiin immoo mootummaa seeraan ala ta'e ni hundeessinaa jechuun socho'an irrattis qaamoleen nageenyaa tarkaanfii akka fudhatan ajajeera. Kun immoo koongireesiin federaalawaa Oromoo rakkoo Itoophiyaan amma keessa jirtu kana keessaa ba'uudhaaf mootummaan ce'umsaa tattamaan akka hundaa'uuf gaafate guyyaa tokkoon booda dhaba. Itoophiyaatti waraanni babal'achaa dhufu hordofee labsiin yeroo muddamaa 2 bara 2021 irraa kaasuun baatiiwwan 6 dhufaniif kan hojiirra oolfamu ta'uun labsamuun ni yaadatama. Ministeerri muummee Abiy Ahmad milkaa'aa jiran adda waraanaa Afarirraa ibsa miidiyaalee biyyaaf kenneen hima. Naannoo Afar keessaa kasaagita bilis baasuun arrammoo cifraa fi burqa qabachuu fi waraanirra jiran hima. Ministeerri muummee Abiy erga gara adda waraanaatti maluun isaa ibsamee yeroo jalqabaaf ibsa kenne waraanichaa injifannoon milkeessaa jiran hima. Roomaan waraanaa keenya gama hundaan qophii inni godhee gootummaansaa hamleensaa baay'ee ol ka'aadha. Diinni amma biyya keenya amma keenya hubachuu waan hin dandeenyeef salphaatti nu laaffise waan qabsoo bara dheeraa aarsaa bara dheeraa itti kaffallee arganne kan salphumatti waan fudhachuu danda'utti fakkaate. Amma keenyas hin beeku qophii biyya keenyaas hin beeku tuffiif qorannaa laafaa ta'e irraan kan ka'e yaalii godhee jira. Garuu Finfinnee teenyee isa hoogganaa turre haala jijjiiruu waan barbaanneef gara Roomaa waraanaatti dhufnee jirra. Akkuma agartanii tabbii na duba jiru kuni amma kaleessaatti diinaan qabamee ture. Waraana cimaa kaleessa goonee qabannee jirra. Har'as cifraan qabanna, burqaan qabanna. Diinni nu tuffatee gara biyya keenyatti gale kun amma awwaalamee dhumutti duubatti waan jennu hin qabu. Nuti aarsaa ta'uun kabaja abbootiin keenya aarsaa ta'anii biyya kana kabachisee turanii jiru. Amma immoo diinni dhiyoo fala akkuma waan salphaatti mo'atee waan barbaade godhutti fakkaate dhufe kana qaaneessine ijoolleen keenya sodaa malee qaanii malee biyyatti jiraatan uumuun nurraa eeggamu waan ta'eef akkaataa kanaan hoomaa waraanaa agartan kanaa wajjin oollee haalli jiru baay'ee nama gammachiisa. Galgala kanas itti fufna bakka qulfii ta'anii adda ba'an hin qabanna. Adda kanaan fedhiin adda diinaa guutummaan guutuutiin fashalaa jechuudha. Uummanni keenya nu duuba jira. Fedhiin keenya yaada diinaa cabsuu balleessuudha. Kana hunda hin goona aarsaan kaffalamaa jirus kana fiduudhaa fi anis guutummaan addatti galee mishigii galee kan inni hojjechaa jiru kana milkeessuudhaa fi numa milkoofne milkaa'aa jirras. Abbootiin keenya kan gochaa turan seenaatti dhokatee abbootiin keenya mishigii galanii du'anii biyya kana bilisoomsanii sirnaaf biyya tursanii jiru. Ammas nuti gochaa kan jirru jechaaf miti waan bakka haalli mijateetti miti kana keessa ciisne mishigii keessa ciisne bilisummaa uummata keenyaa bilisummaa Itoophiyaa kabachiisuuf waan kaffalamu hunda kaffaluuf qophaa'aa ta'uu keenya agarsiisuudhaaf kan hin barbaadaan biyya bilisummaaf biyya boontuu taate ijoollee koo dabarsu. Ministeerri muummee Abiy Ahmad gara waraanaatti maluun isaa erga ibsameen booda itaana ministeerri muummee fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokoneen hojii idilee mootummaa bakka ministeerri muummee Abiy Ahmad bu'uun akka hojjetu himama.
Gamtaa Afrikaa fi UN waraanii dhaabbachuun mootummaa federaalaaf TPLF gar mariitti akka dhufan yeroo hojjetaa jiranitti ministeerri muummee ufumaan adda waraanatti imaluun waraanicha hooganuu ibsa. Humnoonni TPLF naannoo Amaaraa keessaa magaalota akka Daseef Kombolchaa qabachuun gar Finfinneetti imaluuf akka waraanan himaa turan. Amma ministeerri muummee Abiy Ahmad yoo dubbatu diina injifachuun bilis taatee dhalootaaf hin dabarsinaa kanaanis milkaa'aa jirraa jedha. Miidiyaaleen biyya keessaa dhiyeenya kan akka gabaasaniitti naannoo Amaaraa baatii keessatti humnoonni waraana Itoophiyaa ajajoota waraanaa fi kolooneloota TPLF ajjeesuun injifannoo argatte. Garuu gam TPLF dhugaa ta'uu fi sob ta'uu waan dubbatan hin jiru. BBC'n qaama walaabtaa irraa kan mirkaneeffate hin qabu. Dhaggeeffattoota namoota gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan gosti vaayirasii COVID-19 B1529 jedhamu Afrikaa kibbaatti mul'ata haaraan ammallee deebisee yaaddo olaanaa uumuun isaa ibsama. Vaayirasiin haaraan guyyoota muraasan dura Afrikaa kibbaa ganda tokko keessatti argamuun mirkanaa'e kuniin gara iddoowwan biraatti faca'uu akka hin oolle ragaaleen argisiisan jiran. Gosti vaayirasii saayintistootaan baay'ee yaaddessa jedhamu kuniin argamuun mirkanaa'ee gaaffiiwwan hedduutu ka'aa jira. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoonni sadarkaa maastarii ol jiran gochawwan TPLF deeggar kamiyyuu irraa qusatan akeekachiisa. Namoota TPLF deeggaran irraatti tarkaanfiin fudhatamuu akka digirii isaanii irra mulquu irka ga'uu yuunivarsiitii hima. Midhaanii fi meeshaan qarqaarsaa Tigraay seenuu hangaan TPLF hima. Arganamaa konkolaatonni midhaan nyaataa faatan 35 samara irraa gara Maqalee qajeeluu isaanii hangaan TPLF Profeesar Kindiyaa Gabrahiwoot hima. Kalee xiyyaarri meeshaa gargaarsu qabatee Maqalee galuun isaa kan ibsamu yoo ta'u xiyyaarum kanaanii garasiitti kan imalan Itoophiyaatti ambaasadariin UK Alasta Macphail pireezidantii Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliin dubbate. Kanaan dura namoonni gara Awurooppaatti godaanan Suudaanii fi Liibiyaa irra goranii gammoojjii Sahaaraa fi Galaan Meditereeniyaan irratti ture yeroo hedduu kan lubbuu isaanii dhaban. Amma immoo biyya Awurooppaa tokkirraa gara biraatti qaxxaamuraa jiranii balaan isaa mudachuu dhagahamaa jira. Dhiyeen kanaa godaantonni 27 ta'an Firaans irraa Yuunaayitid Kingdom galaa jiranii lubbuu dhabuun gabaafama. Godaantota kanneen maaltu mudata? Maaliif gara UK'tti godaanuu filatan? Ammayyuu taanaa kan qophees qaba. Firaans irraa karaa ulaa Ingilizirraan goranii bidiruudhaan qaxxaamuruun gara Yuunaayitid Kingdom seenuudhaaf osoo jedhanii godaantonni 27 lubbuun isaanii darbe. Namoota du'an kana keessaa dhiirota 17 kan garaatti baatan dabalatee dubartoonni 7 fi daa'imman 3 keessatti argamu. Karaan godaansaa kun yeroo hedduu ulaa godaantonni Itoophiyaa fi Eertiraa irratti imalanidha. Biyyoota Awurooppaa irraa addatti UK seenuudhaaf godaantonni aarsaa olaanaa kaffalu. Godaantonni maaliif gara UK seenuu filatu jennee falmituu mirgoota godaantotaa kan taate hadaraa gaafanneerra. Baay'ee kan nama gaddisiisudha. Rakkinichi kan jalqabu biyya abbaa isaaniitirraayi. Muddamaa achi jirurraa kan ka'e godaansaaf saaxilamu. Suudaanii fi Liibiyaa keessatti du'arraa hafanii erga Awurooppaa galanii booda gara UK dhufuu barbaadu. Biyya Awurooppaa biraa jiraachuudhaaf dirqama afaan isaanii barachuu qabu. UK keessatti garuu yoo xinnaate afaan Ingiliffaan waliigaluu waan danda'aniif filatu. Ergaas dhufaniin booda maallaqa godaansaaf liqeeffatan akka kanfalanii fi maatii isaanillee gargaaruu akka barbaadan dubbatu. UK keessatti immoo maallaqa fooyya'aa ta'e walitti qabachuu akka danda'an ni yaadama. UK'n lakkoofsa godaantotaa hir'isuudhaaf imaammata godaantotaa ishee jabeessaa dhufteetti. Kun godaantota irratti dhiibbaa akkamii taasisa jennee feebaniin gaafanne. Koolugaltummaa yeroo gaafatanitti namoonni milkaa'uuf jira. Hedduun isaanii garuu hin milkaa'uuf. Osoo hasin seeniin dura koolugaltummaa yeroo gaafatanitti maal jechuun akka isaanirra jiraatu dhagahanii dhufu. Hiriyoonni isaanii dursanii UK galan maal jedhanii deebii akka kennuu qaban sirriitti himu. Yeroo tokko tokkos akka isaan hin fudhanne osuma beekanillee ni dhufu. Namoota mootummaan hin fudhadhu jedheen nyaataan, uffataa fi gorsa ogummaatiin illee ni gargaara. Ji'a darbe keessa guyyaa tokkotti godaantonni 1,000 ol ta'an karaa ulaa Ingiliiz kanaan qaxxaamuranii gara UK galaniiru. Kun ammoo lakkoofsa isa olaanaa guyyaa tokko keessatti galmaa'edha. Lakkoofsi godaantotaa bara kana gara UK galanii gara 25,000tti ni siqa. Bara 2019 keessa ammoo godaantonni 45,000 ol ta'an UK galanii kooluu galtummaa gaafataniiru. Gosa Oromoo Komaandoo biraatti gabarrii yeroo dhiirii tokko dubartii fuudhuuf jedhuutti warri intalaatiif maallaqaaf uffati kennamu. Gabarrii duraanii hariiroo fi kabaja warsodda suniif qaban argisiisuuf jecha kennamuuf eegalamuullee yeroo ammaa kanaatti gatiin gabarraa kuniin akka malee dabalaa dhufuun qeerroof qarreen fuudh ga'eef yaaddoo ta'uu dabree dhiibbaa hawaasummaa fidaa jira jedhan.
Jiraata magaala Sallaa BBC'n kanaan dur dubbisee Abdii Hussein gabarrii warra intalaatiif kafalamu kunin miidhaa isaatu caalaa dhufee jedhe. Yeroo ammaatti gabarrii humnooltaa waan jiruu fi namni nam jaalate fuudhuuf in rakkata. Kennaan gabara kun dorgommii waan ta'aa jiruu fi baasii humnooltaa jira. Am liqeeffatanii liqeen fuudhaniiti nam geessisaa jedha. Weellistuun Faayoo Mootii ammoo rakkoo gabara kan waan hubatu fakkaatti. Dhiyeen kana gabarii haaf jechuun sirba haaraa gadhiifti. Sirbichi aadaadha. Sirba ijoollee shamarraniitiin taphatamu dubartiin heerumneen jecha kan waggaa dheeraan dura sirbamaa turedha. Sirbicha immoo kanaa kennan qorataa aadaa fi seenaa akkasumas barsiisaa kan ta'an Gaashboonsoo Meessootu naa kenne. Isaan namoota umriidhaanis nama guddaadha. Nama hawaasa bal'aa keessa deemee waan kanarratti hojjetaa bahedha. Isarra dhaabadhee immoo yeroo ammaa kanarratti gabbarri haa hafu. Mee gabbarri haa hafu. Gabbarri haa hafu jettee waan itti cabee miti beektee mee gabbarri haa hafu. Sanii mannaa kana wayya. Kana hoosiin jedhu ijoolleen yoo taphatan waan hawaasni bal'aan keessa jiraataa bahee mana keessatti yeroo baay'ee waan taphatamaa bahee jiru. Har'aan kanarra dhaabattee hoolaaltu ammoo baay'ee ol ka'ee jira gabbarri akka godina keenyatti akka arsii baalee wal qabatee jechaadha. Yoo laaltu amma hiyyeessi abbaa qabeenyaa yoo jaalate fuudhuu hin danda'u waan gabbar waan hin qabneef. Waanuma jiru waan amma uummanni keenyatti jiraataa jirudha. Gaafa waan kana ani bahee dubbadhu immoo hayyuuleen manguddoon namoonni gurguddaan waan kanarratti xiyyeeffatanii gara furmaataatti dhufuu danda'aadha. Gabbarichi dhaabatuu dhufuu danda'a garuu haa xiqqaatuuf haalatti akka durii san haalatti kabajaatti waliin dhiisuun dhufuu danda'a waan san irraa ka'ee mudannoo naan dhiyeenya kiyyatti namoota an beeku mudataa turanii hamma naanuu baatu jechaadha. Waan san irra dhaabadheeti wanni kun akka sagalee ta'uudhaaf hin yaale namni guddaan immoo araara fida jedhee waan yaadeef asirra dhaabbatanii manguddoowwan gurguddaa waan kanneen qoratanii yoo xiqqaate yoo guututti baduu hin danda'u aadaadha waan ta'eef aadaa balleessuu hin dandeenyu garuu haalatti akka gaddeebi'u namni humna isaatiin akka gabbaree fuudhuu danda'u akka irra bahee uummanni keenya tumatee waan wayii akka kaa'atuuf waan barbaadeef. Ati gabbaraan heerumte? Gabbaraan heerume garuu gabbara akkasiisanitti osoo hin ta'in gabbara haalaatiin heerume ayyaa abba jedhanii na fuudhan manam. Gabbarri sadarkaa kamiirra gaheeti? Gabbarri naannoo keenya baay'ee ulfaatee jira. Sadarkaa motorii makiinaa horii baay'ee maallaqa baay'ee sadarkaatti gaafatutti dubartii arsii gabbarri isaanii ulfaata maaliin akkas waan hedduu jira beektee nama dubartii waggaa lamaa ol wajjin jiraattee sababa dhimma gabbaraa kanaaf adda citanii. Abbaan gadaa godina Arsii Hajji Haasoo Guddatoo ammoo gabarii barsiifata aad malee waan aadaati mitii jedha. Namii barsiifata godhateettumaa birriif uffata wal bichisiisanii intal heerum dhowwanii aad malee kanaan wal miidhaa jiranii jedha. Akka gadaa godinichaatti gatiin gabara ol ka'uu akka hin qabnee fi hafuullee akka qabuutti tumaniis garuu hujirra kinoollee jedhan. Itti gaafatamtuun wajiir aadaa fi turizim godina Arsii Aadde Zamzam Kaadir gabarii ol ka'ee ijoolleen garbutaa akka yaadan gochuun dhugaa jetti. Gabarii hariiroo hawaasummaa cimsuuf garuu faayidaa inum qabaataa jetti. Furmaanii waaraan garuu uummanni walii galee ka qabuu fi ka hin qabne akka ta'utti akka jiruu isaanii tutubatanii mariin murteeffachuun wayyaa jetti. Dhageeffattooteenna sagantaa